Jooyyaa harka funee saanami nagaa jenna daawwattootaaf dhaggeeffattoota qubee TV kun qoomiteen daa'imtu guyyaa har'aati. Annami daa'imtu xanisanti waariyoo diidijjaataniiti nu waliin tura. Kuweetii Itiyoophiyaa irraa hojjettoota qacaruuf akka barbaaddu beeksifte. Kuweetii hojjettoota Itiyoophiyaa irraa fudhachuu fi mootummaa Itiyoophiyaa waliin waliigaltee gubbaa jirti jedhan. Mootummaan lamaan waliigaltee irra erga gaaniin duuba guyyoota muraasaan booda waliigaltee hojii waloo ni mul'ata jedhan. Mootummaan Itiyoophiyaa kanaan dura Beeruut, Kuweetii dabalatee biyyoota Eeshiyaa fi Awurooppaa waliin hojii waliigaltee galuu irraa akka jiru yaadatama. Waliigaltee kanaan booda Itiyoophiyaan dhaabbilee qunnamtii fi hojjettoota 600 humna namaa barbaadu galmeessuuf akka hojjetan kan himame yoo ta'u, hojjettoonni yoo xiqqaate leenjii ji'a 3 dhaabbata milkaa'ee irra fudhachuu akka qaban himame. Kuweetii biyyoota banaa keessa baay'inaan Filiippis irra kan simattu yoo ta'u, wallabdee biyyoota lamaanii gidduutti uumameen hordofuun biyyattiin hanqina humna namaa mudachuu akka jiru hojjettoonni Itiyoophiyaa fudhachuuf karoorfachuu ishee beeksiftee jirti. Akka waliigalaatti mootummaan Itiyoophiyaatii fi mootummaan Kuweetii gidduutti taasifameen hojjettoonni tokko ji'atti diinarii Kuweetii 90 kan kaffalu yoo ta'u, kunis sharafa hamma jiruun gara birrii 16,000 ta'a. Koomishiniin Gumuruuka Itiyoophiyaa meeshaaleen kontirbaandii qarshii miliyoona 15 olitti tilmaamamu qabamuu isaanii beeksise. Waajjirri Gumuruukii damee hawaasa buufata sakatta'iinsa ciccituutti eeru hawaasarra argameen hordofii taasifameen meeshaaleen kontirbaandii qarshii miliyoona 15 olitti tilmaamamu qabamuu isaa Koomishiniin Gumuruuka Itiyoophiyaa beeksise. Meeshaaleen qabaman kanneen uffataawwan adda addaa, meeshaalee elektirooniksii fi meeshaalee jijjiirraa konkolaataa fi meeshaalee fayyaa ta'uu beeksifamee jira. Oduu baargamaatiin immoo Keeniyaan Naayiroobiitti jiraattonni daballii gatii gibira mormuun hiriir ba'an. Keeniyaa Naayiroobiitti jiraattonni daballii gatii gibira boba'aa, mana jireenyaa, qabiyyee dijitaalawwan mormuun mana maree biyyattii fuulduratti hiriir ba'an irratti poolisiin biyyattii tarkaanfii gaazaa nama boochisuu irratti gadhiisuu fudhate. Pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoon kan ji'a hagayya darbee filannoo biyyattii mo'achuun gara aangootti dhufan imaammata isaanii galii dabaluun hiyyeessitoota gargaaru jedhu Keeniyaatti mormii keessummeessee jira. Hojjettoonni fi dhaabbileen hawaasa imaammata kana mormaa jiran qaala'insa jireenyaa biyyattii akka malee dabalee jedhu. Lammiileen biyyattii imaammata daballii gatii gibiraa kana morman mallattoolee mormii isaanii walitti qabuun mana maree bakka bu'oota uummataaf bu'aan kanneen lakkoofsi isaanii 500 ta'an irratti poolisiin tarkaanfii gaazaa nama boochisuu gadhiisuu fudhatee jiran. Hiriirota kanneen keessa namoonni 11 ta'an to'atamuu isaanii namoota ijaan argan irraa odeeffanne jechuun Reuters gaba. Gama biraatiin immoo pirezidaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoon daballii gatii gibiraa kun tasgabbii dinagdee biyyattii keessatti uumuun dargaggoota hojii qabeeyyii hedduuf carraa hojii uum jedhan. Imaammata kanaanis qaamni seeraa tumu torbaan dhufu gara filannootti dhiyeessu jedhamee eegamaa jira. Paartiin mormituun Hamiizniyoo Laagii Ohumjaa yookaan paartiin tokkummaa jedhamu beekamu kan ji'oota bittotteessa keessa haala qaala'insa jireenyaa irratti hiriira mormii mootummaa irraa waamamee ture. Daballiin gatii gibiraa hamma kun biyyattii gara bara 1980 moototaatti duubatti deebise jechuun qeeqa. Waldaa hojjettoota kanaan waldaan hojjettoota fayyaa biyyattii of keessatti dabalate torbaan darbe daballii gatii gibiraa kana irratti mormiin isaan dhageessan turan. Lammiin Ameerikaa Roobertinsen kan bara 2001 hidhaa umurii guutuu itti murtaa'e mana hidhaa keessa du'ee argame. Roobertinsen lammiin Ameerikaa odeeffannoo biyya Ameerikaa Raashiyaaf dabarsee kenne jechuun bara 2001tti qabamuun hidhaa umurii guutuu kan itti murtaa'e guyyaa kaleessa mana hidhaa keessa du'ee argame. Aangawoonni Ameerikaa akka jedhanitti manni hidhaa kun Roobertinsen irratti miidhaa geessisuun dhuma irratti lubbuun isaa akka darbu taasisee jiran. Hansen namni umurii waggaa 79 bara 2001
2001tti waggoota 20 oliif biyya Ameerikaa basaasa turuu isaa erga amaneen booda hidhaa umurii guutuutti murtaa'e. Roobertsen bara 1976tti FBI'tiin kan makame yoo ta'u bara 1985 odeeffannoo dhoksaa gamtaa Sooviyeet Raashiyaaf gurguruu akka jalqabe marsariitiin FIB ni mul'isa. Oduuwwan kubbaa miilaatiin ammoo taphattoota kubbaa miilaa waggaa kana maallaqa guddaa baasaniin taphataan sarara fuuldura Manchester City Haaland taphattoota qaaliin yeroo miliyoona 245 ta'uun gabaasni qorannoo haaraa CRS Football Observatory jedhamu maxxanse mul'isa. Haaluma kanaan taphataan Real Madrid Vinicius Junior fi taphataan Arsenal Bukayo Saka sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa qabataniiru. Taphataan sarara gidduu Borussia Dortmund Jude Bellingham immoo sadarkaa afuraffaa gubbaa jira jedhama. Akkasumas taphataan sarara gidduu Benfica Antonio Silva taphataa sadarkaa shanaffaa ta'uu isaa beekamee jira. Kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu qubee annami santim warrior 60ti sagantaawwan qubee TV hafan waliin turtii gaarii.